Amma immoo kan barattoonni baay'een itti rakkatan waa'ee go fi goos adda baaseen sirriitti isin ibsaa. Kana booda waa'een go fi goos rakkina isinitti hin ta'u jechuudha. Go is a verb in its base form. Goon akka verbiitti akka gochimaatti ilaalama jechuudha. Go kan jedhu as it is akka jirutti akka base formiitti verbiitti is a verb as in its base form jechuudha. Goes in a third person singular form of go. Goes kan jedhu immoo qaama sadaffaa kan ibsu singular formii third personiiti jechuudha. They are used in the present simple tense. Lamaan isaaniiyyuu yoomitti fayyadamna? Present simple tense keessatti fayyadamna jechuudha. When to use go? Go yoomitti fayyadamna? We use go with plural nouns. Warra danuu warra jedhaman maqaawwan danuu jedhaman warra plural ta'an keessatti yeroo hundumaa go fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I, you, we, they warra jedhaman kana keessatti go fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I go to school every day. Yeroo hundumaa mana barumsaan deemu. I kan jedhu kuni as keessatti akka pluralitti waan ilaalamuuf I go fudhata jechuudha. They go to the market. Isaan gara gabaa deemu. They kan jedhu kun pluralii waan ta'eef go kenninaaf jechuudha. Goodha kan inni fudhatu. You akka pluralitti ilaalama Ingiliffa keessaniin jedheen jira. You go to work early. You kan jedhu pluralii waan ta'eef go kenninaaf jechuudha. The students asirratti barattoonni kan jedhu kunis immoo pluralii waan ta'eef goodha kan kenninuuf jechuudha. Goes kan jedhu yoom fayyadamna? Haaluma salphaatiin we use goes with singular nouns. Yeroo hundumaa maqaawwan sun singulaarii gaafa ta'an goosii fayyadamna jechuudha. He, she, it kan jedhu singulaariidha. Kanaafiyyuu bakka he, she, it, tola, badhaasa maqaan tokko singulaarii jira taanaan yeroo hundumaa goosii fayyadamna jechuudha. He goes to church every Sunday. He goes to the gym. She goes to the gym. The teacher goes to class early. The dog goes outside every morning. Jarreewwan kun amma maqaawwan kun jechuudha. Hundi isaanii singulaariidha jechuudha. Hundi isaanii singulaarii waan ta'aniif maal fayyadamna jechuudha? Goosii fayyadamna jechuudha. Gaaffiiwwan go fi goosii keessaa dhufe mee isin hojjedha. Gaaffiiwwan kurnan kana mee ofii keessan dursaa yaala. He kan jedhu he dash to work every day. He kan jedhu kun inni jedhu singulaarii waan ta'eef he goes to work every day jedhu ta'a jechuudha. They dash to the gym on a weekends. Isaan they kan jedhu kun pluraliidha. They go to the gym on a weekends. The boy kan jedhu kun singulaarii waan ta'eef the boy goes to school early ta'a jechuudha. I go to bed at 10 p.m. Ayin go fudhatan isinitti ture. I go to bed at 10 p.m. She kan jedhu immoo singulaariidha. She goes to Addis Ababa every month. You go fudhatanirra. You go to class on time. The dog kan jedhu saree tokkodha. The dog goes outside to play. We go to the library after lunch. My mother nama tokkodha. My mother goes to the market on Friday. The students kan jedhu barattoonni kan jedhu waan ta'eef barattoonni students go home at 4 p.m. jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiiwwan 11 jiran immoo ofii keessan yaalaa deebisaa koomentii irra naaf ka'a. Mata duree itti aanu akkasiin hojjetamu kan barbaaddan koomentii irratti nu barreessaa. Subscribe godhaati. Viidiyoon itti aanu akka isiniif dhufuu fi akka isin bira ga'u godhaa. Hayyee galatoomaa yeroo gaarii.